Tolee, akkam jirtuu kabajamtoota maatii Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa fiiziksii kutaa 11ffaa chaapter 2 paartii 2 walii wajjiniin ilaallaa waa'ee veektarii. Yeroo darbee paartii waa'ee veektarii akkasumas immoo taayippii veektarii walii wajjiniin ilaallee gaaffii tokko irratti dhaabne. Innis gaaffii nuyi irratti dhaabne review exercise 2.1 kan jedhu kana irrattidha. Gaafficha irraa kaanii itti fufna. Gaaffii tokkoffaan akkasidha. How do you present a vector graphically? Veektarii giraafikaalii akkamitti represent goona yookaan bakka buusna jedhudha. A vector is presented graphically by a directed line segment which is its length represents the magnitude of that vector. Kana jechuun fakkeenyaaf veektarii kana fudhannu. Kun starting point isaati. Kun immoo final point isaati jechuudha. Kana keessatti dheerinni asii kaasee haga asiitti jiru kuni dheerina kanaan maal jenna? Magnitude isaa. Magnitude of the vectorii jennaa jechuudha. Magnitude veektarii kanaati. Iddoon kun immoo starting point veektarichaa kan agarsiisu yoo ta'u, kun immoo final point isaa yookaan immoo bakka ga'umsa isaatii kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kana irratti wanti nuyi hubachuu qabnu zim jennee laayinii kaasnee laayin seegmentii diroo goone veektarii koo kana bakka naaf bu'a jennu utuu hin taane asitti wanti nuyi fayyadamnu iskeel diyaagiraam. Iskeel diyaagiraam kan jedhu fayyadamna jechuudha. Iskeel diyaagiraamiin kuni veektarii keenya fakkeenyaaf lafarratti veektarii kiiloomeetirii tokko jennu kiiloomeetirii tokko dheeratu asirratti peepparii irratti maaliin bakka buusuu nan danda'a yookaan boordii irratti maaliin bakka buusuu nan danda'a? Seentimeetirii tokkoon bakka buusuu nan danda'a jechuudha. Kuni iskeelii ittiin veektarii koo sana kaafadhudha jechuudha. Kun gaaffii lammaffaadhaaf deebii nuu kenna. Sababii lafa kana irratti dheerina jiru kiiloomeetirii tokko, maayila tokko, kiiloomeetirii 10 waraqata irratti sababii kaasuu hin dandeenyee fi iskeel diyaagiraamii fayyadamnee veektarii diroo goonaa jechuudha. Gaaffii tokkoffaa fi lammaffaa kanaan ibsinee darbuu hin dandeenya. How does vector A differ from this vector? Vector A akkamittiin minus of vector A irraa adda ta'a isa jedhu. Vector A kuni kana wajjiniin gonkumaa walqixa jechuu hin dandeenyu. Maaliif veektoriin tokko walqixxee ta'uudhaaf maaltu ta'uu qaba? Maagniitiiwdiin veektarii kanaa walqixxaachuu qaba. Akkasumas immoo maagniitiiwdiin isaanii erga walqixxaate immoo daayireekshiniin isaanii tokko ta'uu qaba jechuudha. Garuu veektarii kanaa fi veektarii kana wanti adda godhu yoo jiraate they have the same magnitude. They are equal in magnitude but daayireekshiniin isaanii faallaadha jechuudha. Veektariin kun daayireekshiniin isaa akkasirra deema yoo ta'e, veektariin kun immoo daayireekshiniin isaa akkasirra galagalee akka inni jiru hubannaa jechuudha. Paartii itti aanutti gaafa dabaru graphical method of vector addition into dimension jedha. Additionii veektarii itti darbineera jechuudha. Operation on vectors mata duree jedhu itti darbineera jechuudha. Additionii veektarii karaa gurguddaa lamaan raawwachuu dandeenya. Karaa gurguddaa lama walitti hidhuu dandeenya. Inni jalqabaa giraafikaalii yoo ta'u yookaan giraafikaal meetadii yoo ta'u, inni lammaffaan immoo analaatikaalii yookaan immoo aljebriik meetad kan jennu jechuudha. Aljebriik meetadiidha jechuudha. Meetadii kana lamaan fayyadamnee veektarii walitti hidhuu hin dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kan wajjin ilaallu graphical method of addition of vectors kan jedhu walii wajjin ilaalla. Isa dura graafikaalis aljebrikaalis veektarii tokko walitti hidhuudhaa fi kiraateeriyaan veektariin guutuu qabu ni jira. Veektoroonni walitti hidhaman sun lamaan kiraateeriyaa isaan guutuu qaban jira. Kiraateeriyaan suni jalqaba irratti veektarii walitti hidhamu suni the same type of quantity
quantity wal fakkaataa ta'uu qaba. Waan wal fakkaataa kan ibsu ta'u. Kana jechuun maaliif maal walitti hidhamuu danda'u jechuudha. 10 niwutoonii fi veektarii foorsiin veektarii namatti jedhe 10 niwutoonii fi displacement haa jennu 2 meetir kana walitti hidhamuu hin danda'u waan barbaade yoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu quantity tokko ibsuu qabu. Lammaffaa irratti immoo the same coordinate system or frame of reference. Kana jechuun veektarii karaa garaa garaatiin represent gochuu dandeenya. Tokkoffaa polar representationii fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun veektarii polar representationii bakka bu'ee jiru aangilii fi magnitudeedhaan veektarii represent ta'ee jiruu fi veektarii directionii fakkeenyaaf ijkdhaan bakka buufamee jiru walitti hidhamuu hin danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Yookiin gara ijk directionii kanatti deebisu yookaan immoo lachan isaanii gara polaritti deebisee ibsuun qabaa jechuudha. Kanaaf frame of reference isaanii tokko ta'uu qaba yookaan immoo coordinate system isaan ittiin fayyadamanii ibsamaa jiranii tokko ta'uu qabaa jechuudha veektarii tokko walitti hidhuudhaaf. Akkuma kana the same unit kana jechuun asitti quantity garaa garaati miti kan fakkeenya fudhan isa kana keessatti jechuudha. Garuu quantity ma tokko ta'anii fakkeenyaaf displacement ma ta'ee displacement meetirii 2 fi displacement seentimeetirii 10 walitti hidhamuu hin danda'u. Akka inni jiru kanatti jechuudha. Walitti hidhuudhaaf maal gochuutu irra jiraata? They must be expressed in the same units. Unitii wal fakkaataa qabaachuu qabu. Yookaan kana gara meetiraatti deebisu yookaan kana gara seentimeetiraatti deebisuudha jechuudha. Kan irraa eegamu utuu walitti hin hidheenii jechuudha. Kanaaf veektarii gaafa walitti hidhaanu jalqaba kiraateeriyaa isaan guutuu qaban veektaroonni walitti hidhamaa jiran sun quantity tokko ta'uu qabu. Frame of reference isaanii tokko ta'uu qaba. Unit isaan ittiin ibsamanis the same ta'uu qaba jechuudha. Yoo akkasumatti ta'e gara tokkotti deebisuun keenya dirqama ta'aa jechuudha. Kun dirqama ta'aa jechuudha. Graphical method of vector addition gaafa dabaru maal jenneera? Additioniin veektarii bakka gurguddaa lamatti qoodama. Graafikaalii fi aljebrikaalii jennee ilaalleera. Aljebrikaalii hidhuu dandeenya, giraafikaalii hidhuu dandeenya jenneera. Giraafikaalii kana immoo bakka gurguddaa sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqaba triangle law of vector addition. Inni lammaffaan immoo parallelogram law of vector addition. Inni sadaffaan immoo polygon law of vector addition jennee bakka gurguddaa sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kana viidiyoo kana keessatti subtraction vectors walii wajjin ilaalla. Isa kana walii wajjin ilaallu triangle law of vector addition jalqaba irratti jechuudha. Triangle law of vector additioniin kuni veektaroota giraafikaalii karaa nuti walitti hidhaanu keessaa isa tokko yoo ta'u, kana keessatti karaa nuti veektarii walitti hidhaanu teelii first veektarii fi heedii second veektarii connect goonaa jechuudha. Laayiniin teelii first veektarii fi heedii second veektarii wal qabsiisu suni resultant veektarii yookaan immoo edaamaa veektaroota kana lamaanii nuuf ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun veektar A yoo ta'e kun immoo veektar B yoo ta'e laayiniin tail of the first vector or tail of vector A head of vector B wajjin connectii godhuu resultant vectorii kunaaf ta'a jechuudha. Resultant vectoriin kuni A plus vector A plus vector B jedhee ibsuu nan danda'a jechuudha. Triangle of vector addition kuni akkasiin ibsamaa jechuudha. Asirraa wanti nuyi qabachuu qabnu tail of the first vector head of the second vector wajjin connectii ta'uu isaati jechuudha. Al tokko tokko akkamittiin gaafata? Rog-sadee kan fakkaatu yookaan triangle kan fakkaattu kan akkasii isiniif kenne vector A jedhee kan isinii moggaase vector B jedhee kan isinii moggaase iddoo kana ibsi yoo isiniin jedhee maal jettanii ibsitu jechuudha. Jalqaba irratti akkan isin ilaaluu qabdanii vector A moo vector B moo isan barbaadu kan let's say x siiswa. X moo vector A moo vector B tu
kana naa ibsa jedhee jalqaba adda baafachuun qaba. Rizaaltaantii koo naaf ibsa jedhee jalqaba adda baasuun qabaa jechuudha. Kan adda baasuudhaaf immoo laayinii teelii veektarii tokkoo fi heediif veektarii tokko konneektii godhee jiruun ilaalaa jechuudha. Laayinii kana yoon fudhee teelii veektarii lamaa konneektii godhee jira. Kun ta'uu hin danda'u jechuudha. Laayinii kana yoon fudhee heedii veektarii lamaa konneektii godhee jira. Inni ta'uu hin danda'u jechuudha. Veektarii kana yoon fudhee immoo teelii veektar B fi heedii veektar X konneektii godhee jira jechuudha. Kanaaf kun rizaaltaantii veektarii kootee jechuudha. Kanaaf veektar X plus veektar B is equals to veektar A. Akkas ta'uu isaa nan beeka. Kan hin barbaadaa jiru X dha waan ta'eef X is equals to veektar A minus veektar B. Therefore iddoon kuni maali represent godha yookaan immoo filannoo keessa yoo jiraate deebii kamiin hin filadhaa? Veektar A minus veektar B hin filadhaa jechuudha. Veektar B hin filadhaa jechuudha. This is triangle of vector addition jedhama jechuudha. Gara isa lammaffaatti haa dabarru. Okay, utuu isatti hin darbin gaaffii kana hojjennee dabarra. What is the result of adding a vector to the negative of itself? Veektarii tokko negatiivii isaatti edoonii maalidha yookaan immoo rizaaltiin isaa maalidha isa jedhuu fi zeeroodha jechuudha. Kun beekamaa jechuudha. Kana jechuun veektarii kana jira yoo ta'e plus veektarii kana yoon itti deebise asii ka'ee as dhufe. Achii ka'ee immoo isatti deebi'a ammas achiis deebi'aa jechuudha. Kanaafiyyuu kun yoo akkas deemeera yoo ta'e teeliin veektarii kanaa asii ka'a. Pointii kana qabadhaati. Heediin isaa immoo iddoo kana jira. Veektarii koo isa lammaffaa jechuudha. Veektarii koo isa lammaffaa negatiivii isa kanaatu waan ta'eef kanuma riversii godha jechuudha. Inni immoo akka kanadha jechuudha. Inni immoo asii ka'a achiis deebi'aa jechuudha. Kanarratti laayinii teelii kanaaf heedii kanaa konneektii godhu diroo godhu yoonaan jedhanii pointii makana ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu zeeroo ta'a jechuudha. The result of adding a vector to the negative of itself is zero jennee ibsuu hin dandeenya jechuudha. Graphical method of addition keessaa meetodiin kan biraanii parallelogram law of vector addition kan jedhudha. Parallelogram law of vector addition karaa nuti hubachuu qabnu faallaa isa sanaati jechuudha. Faallaa triangle law of vector additioniti jechuudha. Triangle law of vector addition keessatti maal jenneera? Teelii to head connectii ta'uu jenne. Isa kana keessatti garuu akka kana miti. Isa kana keessatti kan isaan connectii ta'anii jiranii tail to tail kan isaan connectii ta'anii jiran. Let's say veektarii kana fudhannu. Veektarii kana fudhannu. Veektoriin kuni veektarii kan biraa akkasii wajjiniin konneektii ta'ee jira yoo ta'e rizaaltanti veektarii isaa kam ta'a yoo jenne laayinii kanaaf kana konneekti godhuu gonkumaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaa maaliifi teeltuu heedii konneektii ta'uu qaba jenneera triangle law of vector addition keessatti. Kanaaf rizaaltanti veektarii kanaa barbaaduudhaaf diiyaagonaalii paaraalelogiraamii kan ta'e laayinii akkasii tokko mi'a kaafannu. Kun veektar A yoo ta'e kun veektar B yoo ta'e akkasitti yoo bakka bu'anii laayinii akkasii kaasa. Sammuu keessan keessatti akkasitiin akka jirutti yaadaati. Kun diiyaagonaaliidha jechuudha. Paraalelogiraamii keessatti yookaan reektaangilii isa ta'u kunii fi kun wal qixxeedha. Kunii fi kun immoo wal qixxeedha jennee baranneerra jechuudha. Konseptii kana sammuu keessa keenyatti beeknu konseptii maatimaatiksii irraa kan ka'e jechuudha. Kanaafiyyuu iddoon kun maal ta'a? Veektar A ta'a. Iddoon kun veektar B ta'a jechuudha. Kanaaf simpilii veektar A'n asiin dhufee sana booda veektar B'n immoo asiin dhufee kana konneektii godheera. Kanaafiyyuu teelii kanaa fi
heedii veektar B asiin imaajinarii jiru kana konneektii kan godhu kuni rizaaltaantii veektarii naa ta'a jechuudha. Therefore kun rizaaltaantii veektariidha jechuudha. Veektar A plus veektar B jechuu dandeenya jechuudha. Foormulaa kana ittiin barbaaduudhaaf immoo foormulaan ni jira. Kun teettaa aangil teettaa yoo ta'e veektar A fi veektar B gidduu kan jiru jechuudha. Veektar A fi veektar B gidduu kan jiru aangilii tokkotu jira haa jennu bakka kanatti. Aangilii kana asii qabaannee rizaaltaantii veektarii yookaan A plus B barbaaduudhaaf is equal to square root of A square plus B square plus twice of A vector A times vector B cos theta. Foormulaa kana fayyadamnees maagniitiyuudii rizaaltaantii veektarii keenya barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Akkas yoo ta'e immoo akkamittiin barbaadna kan jedhuu fi akkas irra deemee daayirekshiniin keenya asiin immoo akkas yoo ta'e teettaan aangilii isaan gidduu isaaniitti uuman kana yoo ta'e kana barbaaduudhaaf immoo foormulaa lamaan kana kitaabota garaagaraa irratti hin argitu jedhee yaada. Akkasiinidha kan inni jiru A square plus B square minus twice of A B cos theta. Isaan akkasiin teeltuu heedii konneektii ta'anii jiru yoo ta'e kana fayyadamnee triangle of vector additionii wajjiniin kan wal qabatudha. Isatti fayyadamnee yoo isaan immoo teelii konneektii ta'anii jiru yoo ta'e immoo pilaasii isa qabu fayyadamnee hojjennaa jechuudha. Yoo isaan teeltuu heedii ta'anii maayinus isa qabu fayyadamnee maagniitiyuudii isaanii barbaaduu dandeenya jechuudha. Garuu daayirekshiniin isaanii akka sanatti laayinii sila diroo gochaa turre wajjiniin wal qabsiifnee hubachuun keenya gaarii ta'a jechuudha. Polygon law of vector addition kun isa sadaffaa yoo ta'u kun immoo veektoroota baay'ee keessatti meetodii nuyi fayyadamnudha pooligooniin. Kana jechuun fakkeenyaaf veektariin tokko veektar A haa jennu akkasittiin veektar A akkasittiin kan jiru yoo ta'e veektar B immoo akkasittiin kan jiru yoo ta'e kun veektar B yoo ta'e veektar C immoo horizontaalii kan jiru yoo ta'e veektar C yoo ta'e veektar D immoo akkasittiin kan jiru yoo ta'e iddoo kanatti jechuudha. Veektarii kana barbaaduudhaa fi rizaaltaantii isaa barbaaduudhaa fi kun veektar D'a. Teeltuu heedii konneektii goonaa jechuudha. Veektar A'n akkasittiin jira. Polygon law of vector additionidha kuni. Veektar A'n akkasittiin jira. Veektar B'n immoo akkasittiinidha kan inni jiru. Veektar C'n immoo akkasittiinidha kan inni jiru horizontaalii jechuudha. Veektar D'n immoo akkasittiinidha kan inni jiru. Teelii first veektarii fi heedii the last veektar final veektarii konneektii kan godhu rizaaltaantii keenya nu ta'a jechuudha. Kanaaf veektariin asii kaasee hamma asiitti diroo goonu rizaaltaantii veektarii bakka nuuf bu'aa jechuudha. This is the resultant vector or vector A plus vector B plus vector C plus vector D jennee akkasittiin barbaaduu dandeenya jechuudha. This is all about the three methods of vector addition. Subtraction of vectors kan jennu kana walii wajjin ilaaluudhaaf veektarii walirraa subtract gochuudhaaf yookaan walirraa hir'isuudhaaf meetodii kan biraa adda kan ta'e baay'ee nu barbaachisu otoo hin taane in mathematics, in the concept of mathematics, vector A plus minus of vector B is equals to negative times positive is negative. Okay, therefore vector A minus vector B kuniif kun wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf veektarii walitti hedduudhaaf yookaan veektar subtraction of veektarii giraafikaalii ilaaluudhaaf haa jennu veektariin kun akkasittiin diroo ta'ee jira yoo ta'e veektar A yoo ta'e kuni veektar B immoo akkasittiin diroo ta'ee jira yoo ta'e what is
vector A minus vector B yoo jedhamne vector B kuni direction isaa qofatu reverse ta'a. Magnitude isaa isa seemiidha jechuudha. Kanaaf vector A akkasitiin sila kan jiru vector B ni akkasirra ture iddoo kanaa kan agarru jechuudha. Maayinasii waan qabuuf kun maalii wajjin wal qixxeedha jenneerra vector A plus minus of vector B wajjin wal qixxeedha jenneerra jechuudha. Kanaaf kun vector B dha waan ta'eef maayinasii vector B yoo fudhanne direction isaa reverse ta'ee vector B asirra argannaa jechuudha. Vector B direction isaa reverse kan ta'e asirra argannaa jechuudha. Gaafa kanaaf kana walitti daanu now we use the triangle of vector addition. Asirratti tail of the first vector and head of the second vector connect goonaa jechuudha. Yeroo kana connect goonu kun resultant vector ta'a jechuudha. Therefore kuni vector B keenya asii gadirra kan jiru yoo ta'e vector N keenya immoo akkasitiin kan jiru yoo ta'e kun minus of vector B yoo ta'e resultant vector N keenya maal nuuf ta'a jechuudha. Vector A plus minus of vector B ta'a jechuudha. Kanaaf konseptii kana asirratti qabannee darbuun nurra jiraata jechuudha. Okay. Review question 2.2. Which one of the vector diagram satisfies the vector equation C is equals to vector A plus vector B? Now, look at choice A. Which one is the resultant vector? Is it vector C? No. Vector C ni resultant vector ta'uu hin danda'u iddoo kanarratti. Iddoo kanarratti resultant vector kan ta'u kanii tail of one vector head of another vector connect godhuudha jechuudha kan resultant vector ta'u. Kanaaf diyaagiraamii isa kanarratti vectoriin resultantii vectorii ta'e isa kamidha yoo jedhamtanii akkamittiin adda baastu waanuma tailii vectorii tokkootiif headii vectorii tokko connect godhee jiru ilaaluudha jechuudha. Yoo ilaalle asirraa vector C ta'uu hin danda'u. Vector B ta'uu hin danda'u. Maaliif kan inni connect godhee jiru head to headidha jechuudha. Vector C immoo kan inni connect godhee jiru tail to tailidha jechuudha. Vector A fudhattanii yoo ilaaltan garuu tailii vector C fi headii vector B connect godhee jira jechuudha. Kanaaf kun resultantidha jechuudha. Kanaaf kun kan inni ta'u A plus B is equal to C utuu hin taane B plus C is equals to B plus C is equals to A ta'a jechuudha. Kana jechuun C is equals to A minus B ta'a jechuudha. Inni kun immoo B plus A is equals to C ta'a. Yoo ilaaltanii jechuudha. Inni kun immoo yoo ilaaltanii A plus B is equal to C ta'a jechuudha. Asirratti wanti nu hubachuu qabnu vectoriin immoo vector additioniin immoo property inni qabu commutativeidha. Yookaan immoo amala jijjiirraa iddoo waan qabuuf kuni A plus B is equals to C jechuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu kuniif kun deebii gaaffii kanaa ta'uu danda'u jechuudha. Three displacement vectors A, B, C are specified by their magnitudes A 10 cm, B 7 cm, C 8 cm respectively, and by their respective direction angles with x positive direction of alpha 53 degree, beta 120 degree, gamma 210 degree. Choose a convenient scale and use a ruler and protractor to find the magnitude and direction of the vector sum A R is equals to vector A plus vector B. B Q is equals to vector A minus twice of vector B plus vector C. Gaaffii kana akkas jedha. Isinii gaaffii kana jalqabaa akkasiin yaaltaniifanii
carraa isiniif kennaa yaala poos gootanii akkasii yaaltan jechuudha. Poos godhaatii. Tolee, gaaffii kana walii wajjin itti fufnee ilaaluudhaa fi koordineetii siisteemii kaafachuu qabna. Koordineetii siisteemii kaafachuu qabna. Koordineetii siisteemii nuyi kaafannu akkas yoo ta'e maal jedhaa gaaffii A kana walii wajjin hojjechaa jira. Vector N 10 cm in the direction of 53 degree. Isin protractorii fi daftara square fayyadamtanii hojjechuu dandeessu akkuriitii akka inni ta'uuf jechuudha. Garuu asirratti akkuma inni isinii garuufan hojjedha. Kuni vector A haa ta'u, aangiliin kana gidduu jiru immoo 53 degree akka givenii keenyaatti. Vector B keenya immoo 7 centimeter. Centimeter 7 in the direction of 120 degree. From what? From positive x-axis. Asirraa kaasee digirii 120 jechuudha. Digirii 120 sekendi kwaadiraantii keessa ta'a. Asirra digirii 30 darbachuudha. Ammasitti 90 waan ta'eef. Kanaafiyyuu asii kaatanii laayinii diroo gootu jechuudha. Assaabshiniidhaan hojjechaa jira. Kun daftara square fi protractorii barbaadaa jechuudha. Kun vector B'aa jechuudha. Sana booda directioniin vector edaama vectoroota keenya lamaanii R'n yookaan resultant vectoriin kanaaf kana kan wal qabsiisu hin ta'u jechuudha. Kanaaf kana kan wal qabsiisu hin ta'u jechuudha. Kana hin ta'u. Sababiin isaa maaliifi head to headii connectii ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafiyyuu kun vector A keenya yoo ta'e digirii 53 yoo ta'e kun vector B yoo ta'e asii kaasee kun hunduu digirii 120 yoo ta'e kan nuyi kaasnu parallelogram lawudha jechuudha kan nuyi fayyadamaa jirru. Kan akkasii ta'aa jechuudha. Laayinii akkasii diroo goonaa jechuudha. Sana booda directioniin vectorii keenya resultant vectorii keenya asirra ta'a jechuudha. Kuni parallelogram lawudhaan akkasitiin yoo wal qabsiifne parallelogram waan uumuufi jechuudha. Kanaaf kan akkasii yoo kaastanii directioniin isaa akkasirra yoo isinii ta'e deebii keessa sirriidha jechuudha malee akkasirra dalga kana kan wal qabsiisu ta'uu hin danda'u jechuudha. B Q is equals to A minus twice of B plus C. Gaaffii kana hundumti keessanii comment section irraa akkasiin nu keessan barbaanna. Sababiin isaa maaliifi daftara square fi protractorii fayyadamtanii akkasiin hojjettaniifi jechuudha. Tiyaadaati seeraan hojjedhaa. Comment section jalatti nu barreessa. Gaaffii sadaffaa. Suppose an insect lands on a sheet of graph paper at a point located 12 cm to the right of the left edge and 8 cm above the bottom edge and walks slowly to a point located 7 cm from the left edge and 4 cm from the bottom edge. Choose the rectangular coordinate system with the origin at the lower left side corner of the paper and find the displacement vector of the insect. Use a ruler, a graph paper, and make use of graphical representation of vectors jedha. Tolee, gaaffii kana hojjechuudhaa fi coordinate systemii bifa rectangilii qabu kaafachuu nu gaafata. Coordinate systemiin bifa rectangilii qabu kan akkasii gaafannu fakkeenyaaf akkas yoo ta'e asirratti insectiin kun iddoo kanaa kaatee gara mirgaatti seentimeetirii 12 deemtee assumption iddoo kanaa jennu seentimeetirii 12 deemtee achii ol immoo above the bottom edge of that graph paper seentimeetira 8 achii ol deemtee jechuudha. Seentimeetira 8 qixa kanaatiin finnee naannoo kana yoo ta'e seentimeetira 8 achii ol deemtee jechuudha.
karaa isheen deemtee paazichi kana ta'a jechuudha. Kun veektarii gara kanatti poointii godhudha. And walk slowly to a point located 7 cm from left edge. Left edge kanarraa iddoo kanarraa seentimeetira 7 achees kan ta'u gara kanatti deemte jechuudha. Iddoon kun dalga kana seentimeetira 7 kan ta'u iddoon kun 12 jenneerra waan ta'eef iddoon kun 7 ta'a. Gara kanatti 7 kanatti achee dhufte isarraa achii ol immoo seentimeetira 4 deemtee jedha. Kana jechuun naannoo kana ta'aa jechuudha. Naannoo kana ta'aa jechuudha. Naannoo kana kan ta'u deemtee jechuudha. Kun immoo asirraa kaasee akkas kan jirudha jechuudha. Daayirekshinii isaa akka kana ta'a jechuudha. Maaliif jalqaba iddoo kana turtee achirraa kaatee akkas gara kanatti gadi deemte waan ta'eef jechuudha. Kanaaf rizaaltaanti veektarii ishee gaafa kanarraa fayyadamnee ilaallu iddoo kanaa kaatee achees dhuftee gana achees deebite waan ta'eef rizaaltaanti veektariin keenya maal ta'a? Salphaadhumatti veektarii teelii first veektarii fi heedii second veektarii wal quunnamsiisu ta'a jechuudha. Kun immoo kana ta'a jechuudha. Veektariin keenya kana ta'a jechuudha. Kanaaf rectangular coordinate system fayyadamnee akkasittiin draw goonee kaasuu hin dandeenya jechuudha. Gaaffii sadaffaa. What is the minimum number of vectors of equal magnitudes required to produce a zero resultant? Gaaffii kana hojjechuudhaaf jalqaba irratti veektarii tokko ilaaluun keenya gaariidha. Nambarii veektarii nu gaafachaa jira waan ta'eef veektar A haa jennu. Veektar A kunii fi veektar B kun maagniitiidiidhaan ikwaalii yoo ta'anii veektarii kan biraanis jiraachuu danda'a. Garuu minimum number of veektariin maagniitiidiin isaanii ikwaalii ta'ee rizaaltaantii zeeroo produce gochuudhaaf minimum numberiin barbaachisu lamadha jechuudha kana keessatti. Maaliif maagniitiidiin isaanii silumaa wal qixa waan ta'eef daayirekshinii isaanii faallaa yoo ta'e kompiliitilii daayirekshinii isaanii faallaa yoo ta'e gaafa walitti edaanu rizaaltaantii zeeroo nu kennu jechuudha. Kanaaf minimum number of vectors of equal magnitudesin zeeroo rizaaltaantii nu kennuudhaaf minimum numberiin isaa lamadha jechuudha. Garuu gaaffiin kun utuu iddoo kanatti equal magnitude ta'uu baate nan zeeroo veektarii ta'e negatiivii kan hin taane utuu ta'eeti equilibrium isaan kaa'uudhaaf dirqama waan qabuuf yookaan immoo veektarii garaagaraa lama waan walitti heda'uu fi veektarii sadii ta'a jechuudha. Veektarii lama nan zeeroo kan hin taane negatiivii kan hin taane walitti heda'amee zeeroo rizaaltaan veektarii fiduudhaaf daayirekshinii garaagaraa kan jiru minimum number of veektariin akkasii sadii ta'a jechuudha. Garuu in this case of question the answer is 2 jechuu dandeenya jechuudha. Now it's your turn. Try this question by yourself and we will continue from here in the next tutorial. It says this one. The question is this one. Two vectors A and B have precisely equal magnitudes. Magnitude vector A kana lamaanii wal qixa. For the magnitude of A plus B, magnitude kana larger than or equal to 100 times A minus B. Ta'uudhaa fi angiliin gidduu veektarii kana lamaanii jiru meeqa ta'uu qaba? Teettaadha kan barbaadamu. Veektar A veektar B kana gidduu angiliin jiru meeqa ta'uu qaba kan jedhudha jechuudha. Hintiin isiniif kenna wanta isin fayyadamtanii hojjettanii next tutorial yookaan immoo parserii viidiyoo keenyaa gaaffii kanarraa kaanee itti fufna. Use the cosine law. Cosine law maal jedha? A square plus B square plus twice of A B cos theta is equal to and radically jala jira jechuudha. Kana fayyadamaati gaaffii kana yaalaati viidiyoo taanu keessatti deebisaa kanarraa kan wal wajjiniin itti fufna. Hamma dhumaatti waan hordoftaniif isin galateeffannaa. Galatooma.